Akkam jirtuu barattoota, maqaan koo Barsiisaa Raqanya Abdiisaan jedhama. Barnoota fiiziksiin barsiisaa karaa yuutuubii barnoota isinii dabarsaa akkan ture ni yaadattu. Har'as gaaffii ittaanu gaaffii sadaffaa qabadheen isinii dhiyaadhe boqonnaa 6 kutaa 12ffaa keessa jirra. Gaaffii sadaffaan akkas jedha. Gaaffii intaraansii bara 2010dha kuni. Ammee gaaffii channel tokko isinii dubbisa. If a charged particles enters into a uniform magnetic field perpendicular to its direction, then what will happen? Chargii yookaan paartiklii chaarjee tokko magnetic field yookaan dirree magneetii wal fakkaataa uniform magnetic field perpendicular to its direction kallattii isaa wajjin kofa sirrii uumanii kan jiran perpendicular jechuun kofa sirrii uumee kan jiru jedha. Chaarjii yookaan paartiklii chaarjee tokkotu uniform magnetic fieldii keessa kallattii magnetic fieldii sanaa wajjin kan perpendicular ta'ee keessa jiraa jechuudha. Kun maaltu ta'aa kan jedhudha gaaffiin nu gaafate. Yoo magnetic field yookaan chaarjiin yookaan paartikiliin chaarjoofte kuni magnetic fieldii kana keessa jirti yookaan seentee jirti yoo ta'e, chaarjiin yookaan paartikiliin chaarjoofte kun magnetic fieldii wal fakkaataa keessa seente yoo ta'e perpendicularidha. The direction of magnetic field yookaan dirree magneetii sanaa fi kallattiin isaa waliif perpendicularidha jechuun maal jechuudha kuni kofa sirrii uumanii jiru jechuudha. Therefore, what will happen? Maaltu ta'a yookaan maaltu ta'e yeroo chaarjiin yookaan paartikiliin chaarjoofte kun seentu? A. It moves in an elliptical path. Elliptical jechuun boca buphaa yookaan killee yookaan hanqaaquu isa jennuuti jechuudha. Kanaafuu paartikiliin chaarjoofte kun yeroo magneetik fiildii kana seentuu jedhaan akkaataa isheen itti deemtu boca buphaa yookaan killee uumteetii jechuudha. Akkasitti jechuudha. It is elliptical shape jechuun seerkilii utuu hin ta'in buphaa boca isaa beektuu kana uumteetii jedha. This is completely wrong. Hin ta'u jechuudha. Aan kun magneetik fiildii keessa yeroo seentu chaarjiin tokko yookaan paartikiliin tokko yeroo magneetik fiildii keessa deemtu elliptical shape utuu hin ta'in circular bifa circulariidhaaniti naanna'a malee. Maal jennee turre yeroo baar magneetii fudhanne kanaan dura tokko magneetik fiildiin noordii irraa ka'aa gara saawuziitti deemaa eksternaalii jenne karaa alaa, karaa keessaa immoo saawuzii gara noorzii, noorzii gara saawuzii, saawuzii gara noorzii, circular circularii uuma malee ellipticalii miti jechuudha. B. The radius of its path is directly proportional to the magnetic field strength. Maal jedha kun immoo? Radiusiin fakkeenyaaf kunoo amma fakkeenyaaf yeroo paartikiliin tokko magneetik fiildii keessa naanna'u yookaan seenuu kanatu uumama. Kunooti foormulaan isaa raadiyeesii akkamittiin arganna ka jedhu barree turre yeroo darbe. Radius is equals to mass times velocity divided by chargii sanaa fi magnetic field waliin baay'isneeti. Kanaafuu radius is equals to mv divided by qb. B is magnetic field. Yeroo akkasii kana maal jedhagaa? Radiusii fi warri jala kana jiranii inversely proportionalidha. R is directly proportional with mass and velocity. Formula irra jiran kana ilaaltu yoo ta'e simboliin iddoo kana jiruu fi wanti iddoo kana jiru hariiroo isaan qaban hariiroo kallattii. Maal jenna kana? Radius is directly proportional to mass times velocity. Or raanii hariiroo kallattii hangaa fi ispiidii wajjin qabaa jechuudha. Jala kanatti kan barreeffamee jiru immoo eewudha chaarjii fi magneetik fiildii. Maal jenna isaan kun immoo? Yookaan immoo R fi
charge times b ni hariiroo isaan qaban hariiroo faallaa reciprocally yocha inversely proportional maal jenna gaa r is inversely proportional to the product of charge and magnetic field. Gaaffiin b immoo maalidha? The radius of the powers is directly proportional to the magnetic field strength. Magnetic field strength wajjin directly proportionally utuu hin ta'in inversely proportional yookaan immoo hariiroo isaan qaban hariiroo faallaadha malee hariiroo kallattii miti jechuudha. Kanaafuu biinis sobaa jechuudha. Okay. C. The charged particle is not affected by magnetic field. Chargiin suni magnetic field yookaan dirree magneetiidhaanii dhiibbaan irra hin ga'amu yookaan hin tuqamu. Yookaan immoo dirreen magneetii yookaan magnetic fieldiin chargii irratti dhiibbaa hin uumu yookaan dabaluu yookaan hir'isuu jechuudha. Magnetic fieldiin akka chargiin sun dabalu yookaan immoo akka chargiin sun hir'atuu dhiibbaa hin qabu jechuu isaati. Ish gara formulaa kanaatti deebiin. Meema formulaa ma R is equals to mv divided by qb ka jedhu kanarraa yoo chargiidhaaf formulaa derive goone kunooti. Charge is equals to mass times velocity divided by magnetic field times radius argan. Akkuma amma reefuu jenne hariiroo chargiin kunii fi maasii fi viin qabanii hariiroo kallattiidha. Yoo fudhan. Kana jechuuni if the mass is increased, massiin hin dabalataanaan yookaan massiin chargii sanaa hin dabalataanaan, massiin hin dabalataanaan hangi yookaan jechuudha. Chargiin kunis duukaa ni dabala. Speediin ni dabalataanaan akkuma kana chargiin kunis ni dabalaa jechuudha. Good. Hariiroo kallattii jechuun isa kana. Amma immoo gara warra jalaa yookaan magnetic fieldii fi raadiyeesii kana yoo dhufne immoo if the magnetic field is increased, magnetic fieldiin hin dabalataanaan chargiin sun immoo gadi bu'a ni xiqqaata. Kana jechuun chargii fi magnetic fieldiin hariiroo faallaa qabu jechuudha. Inversely proportional. Irran deebi'a. Amma immoo gara raatti yoo dhufne raadiyeesiin chargii magnetic fieldii keessa deemtu sanaa fi chargiin sun hariiroo isaan qaban hariiroo faallaa reciprocally. Kana jechuun yoo raadiyeesiin hin dabala ta'e yookaan fagaachaa deema ta'e chargiin sun immoo xiqqaachaa deema. Yoo chargiin sun immoo guddaadha ta'e raadiyeesiin sun immoo ni xiqqaachaa jechuudha. Inversely proportional. Kanaaf iyyuu maal jedhare the charged particles is not affected by magnetic field kan jedhuufi sobaa jechuudha. Dhiibbaa irratti it is affected by magnetic field. Okay. Kunis soba sirra kan jiru. Dirra kan jiru immoo the period of the motion is inversely related to the magnetic field strength. Period yookaan yeroo chargiin sun yeroo magnetic field sana keessa naannoftuu yeroo ishee fudhatu sochii ishee jechuudha. Hariiroo ishee magnetic field yookaan dirree magneetii wajjin qabdu hariiroo faallaa yookaan reciprocalidha jedha. Kun dhugaadha. Formulaan period chargiin tokko magnetic field keessa yeroo seentu hariiroo isaan qaban kunooti. Formulaa isaa period is equals to 2 pi m divided by charge times b dha. Chargiin b ni magnetic field bakka bu'a. Kunoo hariiroo period fi magnetic field qaban yeroo ilaallu inversely proportionalidha. Therefore period is inversely proportional to the magnetic field. Kanaaf egaa deebii sirriin daadha jechuudha. Barattoota galatoomaa yoo gaaffiin jiraate kunooti lakkoobsa bilbilaa koo asitti isinii barreessira. Waan isiniin galee gaafachuu dandeessu. Hiriyoota keessaniifis share godhaa. Ofii keessaniin immoo gaaffiin taanus akkuma kanaan yeroo yerootti akka isin ga'uu fi subscribe godhaa. Thank you very much.